Ashama akkam jirtan nagaa keessanii har'aan kan waliin ilaallu anthropology da chapter 1 waliin ilaalla. Chapter 1 kan waliin ilaallu ta'a. Innis introducing anthropology and its subject matter kan jedhu takka definition, scope and subject matter of anthropology. Concept in anthropology kan jedhu ilaalle etymology achi jedhu compound two Greek word irraa dhufe. Innis anthropos and logos achi jedhu jechuun anthropology jechuun ethnology jechuun saayinsii waa'ee qoqqoodamiinsa takka immoo bu'uura jechii tokko kam eessarraa dhufe jedhee kan qoratudha. Inni ammoo anthropology jechuun akka qorannoo kanaatti jechuun etymology anthropos and logos jecha Greek lamaan karaa kan dhufe. Anthropos jechuun human being dhala namaa yookaan mankindidha. Inni ammoo logos reason yookaan study yookaan saayinsii yookaan qorannoo jechuun waa'ee anthropology irratti kan qoratudha logos kan jedhamu. Therefore reason about human beings jechuun anthropology or study yookaan kan qoratu yookaan saayinsii waa'ee maalii humankind or humanity kan qoratu jechuun anthropology jechuun reason about what human or study or science that study of what humankind or humanity da jechuun salphumatti. Unlike other discipline, anthropology study of people waa'ee ummataa kan qoratuu fi and their origin jechuun akkaataa dhufiinsa isaa dhala isaanii yookaan hidda isaanii jechuun fuudhii isaanii bakka isaan irraa dhufan kan qoratu and their development ammallee akkaataa guddina isaaniitiif contemporary variation jechuun ammallee qoqqoodamiinsa akkaataa isaan bakka garaagaraatti jiraatan kan qoratu wherever and whenever they have been found jechuun bakka fadhanillee yookaan isaan jiraatan taate kan qoratu maal jennaani anthropology jennaan jechuun. Man has two important characteristics. Amaloota lama qaba barbaachisaa jechuudha. Tokkoffaan biological, lammaffaan kan itti aanu maali cultural which inseparable element jechuudha. Elementoota addaan hin baane jechuudha. Isaan lamaan kun biologically fi culturaliin kun jechuudha. It is what deducted to be comprehensive study of human as a group. Akkamii qoratan dhala namaa maal as a group akka groupiitti kan qoratu jechuudha. Anthropology is science. Anthropology is science. Science dhala anthropology jechuun akka saayinsii ta'u. Anthropology maal qorata yoonne akka saayinsii maal qorata kan jenne investigate godhala. Ni qorata strategy of living akkaataa dhalli namaatti jiraatu that are learned and shared by people as member of human social groups la. Strategy for living that are learned kan baratame akkasuma shared qoqqooduu by what people ummataan jechuun as a member of human social group jechuun social groupii dhala namaa keessatti jechuun examine ammallee examine kan godhachuun investigate jechuun karaa biraatiin characteristic that human being share as a member of one space la one space isa kan bana homo sapiens jechuun dhala namaa warra as dhiyoo kana jechuun. And the diverse ways that people living in different environment akkaataa dhalli namaa diverse jechuun garagara baay'ee hedduu gaayii baay'ee diverse jechuun karaalee garagaraatiin that people kan uummanni isaa live in different environment garagaraa jechuun diversity qaba dhalli namaa kan diverse jechuun asii bakka hedduu faca'anii argamu jechuun different environment keessa jechuun kanallee kan qoratu anthropology akkamitti bifa saayinsiitiin jechuun. Bifa saayinsiitiin jechuun ammallee analyze that product of social groups ammallee akka productii akka maal ilaalan society akka social groupiitti as what material object or material object kan jennuun akka material culture fa non material creation warreen religion belief social value institution practice
amma wantoota social material culture warreen uffata faayoo waan nyaataan itti bilcheeffatan jechuun wantoota harkaan qaqqabatamu jechuun culture aadaa isaaniiti yookaan waan harkaan hin qaqqabatamne takka hafuurumaa wooma yaadaan itti amanan fakkeenya amantii fa'aa hundeessa social value aadaa safuu isaanii institution jechuun jaarmiyaa fi practice akkaataa isaan itti practice waan takka godhan kana maal jennaan nam material culture jennaan material culture closive fudhachuu dandeessan stone wantoota garaagaraa fudhachuu dandeessan jechuun try to achieve and understanding culture and society and humanity la culture aadaa hawaasummaa fi namummaa suruwaat detailii study jechuun bifa baay'ee detailii ifa keessa bu'uudhaan kan qoratuu fi in community life jechuun akkaataa hawaasa jireenya hawaasa ammallee supplemented by comparison jechuun akkamitti qoratanii by comparison jechuun waliin dorgommiisa takka ammoo wal bira qabee kan qoratu jechuun anthropology ultimate goal jechuun kaayyoon isaa inni guddaan maali development of integrated picture of mankind jechuun kaayyoon guddaan anthropology ultimate goal isaa maali develop godhu guddisu integrated picture jechuun walitti hidhame picture walitti wal qabataa tokko baat on what of humankind dhala namaa irratti kan qoratu jechuudha. Kaayyoon isaa guddaan tokko jechuudha. Anthropology primary offer two kind of insight illee lama baay'ee in two kind insight irratti baay'ee focus godhee kan qoratu jechuudha. Inni tokkoffaan maal produce what knowledge about what actual biological and cultural variation in world. Inni lammaffaa ta'u offer maal nu offer nu godha method tooftaa fi theoretical perspective jechuun akkaataa qorannoo theoriitiin jechuun enable kan nu dandeessisu that what practitioner to explore and compensate, understand and solve their varied exploration of human condition. Waan wantoota lamaan kana irratti baay'ee primary offer nu godha jechuudha. Anthropology baay'ee irratti xiyyeeffate wantoota lamaan kan insight kana irratti nu wanta inni tokkoffaan produce knowledge beekumsa waa'ee kanarratti akka nuti qabaannu produce nu godha jechuudha. About what actual biological and cultural variation in the world. Biological dhala namaa irratti baana baay'ee akkaataa dhalli namaa uumamuu fi cultural aadaa variation qoqqoodamiinsa in the world akka addunyaa keessatti jiraatan waa'ee kanarra produce akka nuti goonu nu gargaara jechuudha. Knowledge akka nuti irraa argannu. Inni lammaffaan tooftaa fi theoretical perspective tooftaa systematically yookaan bifa theoriitiin isa kan nu dandeessu practitioner to explore jechuun practiceidhaan jechuu bifa dhugaa waan qabatama ta'een tokko explore akka nuti qorannuu fi compare akka nuti understand wal cinaa qabnuu fi understand akka nuti hubannuu fi solve akka nuti furru human condition expression condition bakka garaagaraa jiru kana saniif nu gargaara jechuudha. Anthropology jechuun historical development of anthropology waliin ilaalle jechuudha. Anthropology jechuun it is anthropology fairly recent discipline jechuun discipline akka disciplineetti kan dhufe jechuun akka field of dandeenya kan dhufe recently yeroo dhiyoodha jechuudha. Anthropology jechuun as important what foreigners of what historiography akka historiography geography travel writing philosophy and jurisprudence of earlier time biyo akka isaaniitti jechuun irlar kaniif duriitiin dhufne sun ta'in kan zamana kana jechuun recently discipline ta'e kan dhufe jechuudha. Duraan anthropology'n isaanota akka historiography geography travel writing kana fa'aa keessa qorataman laalamaa ture malee akka fiildiitiif danda'ee waan dhufe hin qabu jechuun waan of danda'e akkasii jiran ta'echaa turan turre jechuudha. Kanaaf anthropology'n jechuun as dhiyoodha jechuun kan akka discipline ta'u kan dhufuu danda'e jechuudha. Considered as what a science of humanity. Anthropology akkamitti beekama akkamitti hubatama akkamitti fudhatama ture science of what humanity waa'ee saayinsii waa'ee dhala namaati jechuun originated there are four akkamitti origin eessa jalqabame kan jedhu in 3 or 4 western country biyyoota 3 yookaan biyyoota 4 kanneen lixaa keessatti eegalamee ture jechuudha. Fakkeenyaaf tokko Faransaay kanneen akka British USA kanneen akka German biyyoota kana keessatti eegana jechuudha. Qorannoodhaaf jechuudha anthropology'n hojiirra oolaa dhufe jechuudha. Until second world war hanga waraana addunyaa lammaffaatti jechuudha. German hanga waraana addunyaa lammaffaatti qoratamaa ture isaan biratti fudhatamee hojiirra oolaa ture jechuudha. Sababa qaba isaan kun jechuudha. Wannoonni biyyoonni kanaa kun hojiirratti ooleef kan wal ilaalu ta'a. Historically
speaking this is European discipline. Akkaataa yeroo san European discipline jedha ture jechuudha anthropology has its root in what? Root is the works and the idea of great ashantala. Root jela. Eessarraa dhufe yeroo sanitti akkamiin ilaalamaa ture? Root in the works. Root in the works hojiilee jalqaba bu'uuraa jechuudha and the idea of great ashanti. Yaada yookaan yaada great ashanti jechuun great ashanti and the medieval Greek. Yaada and the great ashanti and what? Medieval. Ashanti kan durii fi medieval bara jiddu galeessaa in Greek faa, Roomaa faa, Hebrew philosopher and social thinkers. Root isaanii ture jechuudha anthropology isaan faadhaatu yeroo sanitti jechuudha osoo jechuudha gaafa inni itti jalqabamu as keessatti biyyoota akka Faransaay, German, British, USA biyyoota akka state of German kana fa'aa keessatti isaan faatutu jechuudha akka European discipline ilaalaa turan. Rootiin isaa eessa ture jechuudha Ashanti medieval Greek fa'aa Rome ammallee jechuudha Hebrew warra philosopheroota isaanii kanaa fi akkamiin ilaalaa ture yeroo san as a social thinker. Warra jechuun yaaddoota hawaasaa kan jedhe warra jedhamee beekamu san isaan biratti baay'ee beekamaa ture jechuudha bara durii keessa jechuudha bara durii keessa jechuudha aswaat academic discipline akka moogin academic disciplineetti kan anthropology dhufu eegale kana barjaarraa 19ffaa keessa gaafa kam electromantii keessa jechuudha maal gaafa intellectual explorer faa jira gaafa laalammaa ni history keessatti ni qootanii jeetan adda addaa jechuun wanni kun electromantiin kun baay'ee ni jira waan ta'eef jaarraa 19ffaa keessa jechuudha academy discipline irratti kan dhufu eegalee jechuudha in the late of wala jalqaba jechuun jaarraa 18 bara 1870 anthropology was beginning what emerge as what as a profession. Akka professionii tokkotti anthropology kaniif dhufe bara meeqa bara 18 bara 1870 keessa ture jechuudha anthropology jechuudha akka professioniitti dhufuun isaati eega dhufuun isaa jechuudha major impetus for the growth impetus for the growth was exploration of western colonial power. Maaliif bara kana keessa baay'ee jechuudha akka inni as a profession dhufu isaatiif gargaare tokkoffaa reason input isaa maal ture jechuudha expansion babal'ifannaa western colonial power biyyoonni lixaa kun jechuudha koloniidhaaf babal'ifannaa gaafa eegalanii fi and consequent of desire to better understanding people living under colonial domination. Maaliif yeroo sanitti akka profession dhufu eegale bara san keessatti biyyoonni lixaa kun expansion goggoisaa turan koloniidhaaf jechuudha biyyoota akka Afrikaa indaalsoo Latin America biyyoota kana keessa kolonii ture jechuudha. Maaliif akka anthropology yeroo san barbaada bitter to desire to bitter hawwiin isaanii maal beeku understand hawaasa hubachuu akkaataa people living jechuun under colonial domination koloniyaa isan jalatti uummanni san akkamii jiraataa ture akkamii jiraata kan jedhu waa'ee hawaasa koloneeffachuu deemanii san qorachuudhaa fi itti fayyadamaa turan jechuudha anthropology yeroo san. Anthropology yeroo san waa itti fayyadamaa turan jechuudha. Early anthropologists mainly study what small community yeroo duru jechuudha anthropologistoonni gizee qorachaa turan jechuudha hawaasa akkamii qorachaa turan small hawaasa baay'ee community hawaasa baay'ee xiqqaa ta'e in what in technologically simple society biyyoota kanneen akka technologyidhaan illee baay'ee duubatti hafuu takka waan xixiqqoo qofa irratti gagaxaanaa ta'an traditional fi non industrialized warra ta'an warra traditionally technologyidhaan illee duubatti hafuu warra ta'an bifa aadaatii technology fayyadamaa turanii fi warra industrialized hin ta'in hawaasa san irratti qorannaa geessaa turan jechuudha. Gaafa bara jechuun expansionii takka ammoo bara anthropology jalqaba argamu san jechuudha hawaasa akkamii irratti qorannaa godhaa turan small community fi amma warra practice traditional yookaan non industrialized ta'an hawaasa irratti xiyyeeffatanii qorachaa turanii jechuudha anthropologistoonni isaan focus godhan. But akammo Ethiopiaatti akka professional anthropologists have been study culture and society kan qorachaa turan study waade qorachuu culture aadaa fi society hawaasa more intensive travel only since what bara 1950 booda jechuudha bara 1950 booda akka Itoophiyaatti akka professionii tokko dhufee anthropology society dhaa fi culture kan qorachuu eegale bara meeqa booda 1950
1950 after 1950 or late of 1950 keessa turan jechuudha. Only since waan jesan dura akkasi qorachaan turre jechuudha. Waa'ee sanii qorachaan turre jechuudha anthropology. Amma akka Itoophiyaa professional anthropologist kan ta'e kan bara 1950 booda jechuudha. Kan inni study culture and society waa'ee hawaasaatii fi waa'ee aadaa hawaasaa qorachuu kan eegale bara 1950 booda jechuudha akka Itoophiyaatti jechuudha. Scope and subject matter of anthropology kan laallu ta'a. The boundaries or depths of anthropology is immense. La cover in the what balla baay'ee balla anthropology jechuudha. Breze balla deeps jechuun keessa qacollatti kan bu'ee anthropology waa'ee hedduu qo'ata jechuudha. Fakkeenyaaf maal godhata yeroo baay'ee maal fa'aa godhata cover maal godha past ni godhata present ni godhata waan future illee jechuudha. Waan darbe illee ni godhata waan ammaatillee waan future illee keessatti illee raaguu danda'a jechuudha. Dhalli namaa akkas ta'uu danda'a wanni kana akkana ta'uu mala jedhee raaguu danda'a. Paastii keessa akkas ture pirezentii dhalli namaa kana jiraachaa ture jedhee anthropologiin cover godhuu danda'a jechuudha. Cover all of aspects of human way of life experience cover godhuu danda'a. Fakkeenya dhalli namaa jechuun muuxannoo dhala namaa jechuun kaniif jechuun inni jireenya isaa keessa gonfachaa dhufe inni existence ammallee harkannoo isaanii as living in social group as human living in social group social akkamitti hawaasa keessatti bifa social groupiitiin jiraachaa ture experience inni qabuu fi life experience isaa maali kan jedhu existence isaa maali kan jedhu ni qorataa jechuudha akka human wayiitti jechuudha anthropology jechuudha. Anthropology study as what humanity la with what it is all aspects of existence all aspects akkaataa inni itti argamu hunduma waliin jechuudha. And it is all means of difference in diversity and similarity garaagarummaa isaaniitii fi wal fakkeenya community fi community jidduu jiru jechuudha. Community as jiruu fi community Afrikaa jiruu fi community bakka biraa jiru jechuudha. Ammallee similarity isaaniitiif kana jechuudha waa'ee dhala namaa akkaataa dhala namaa guutuutti kan qoratu jechuudha anthropology jechuudha. Anthropology jechuudha crucial part of anthropological project crucial point of anthropological project consists maal of keessaa qabata in what conceptualizing and what understand akkaataa bifa conceptiin understand itti godhuu fi similarity jidduu what social system and human relationship la sochii hawaasummaa social system jechuun sochii hawaasummaatii fi sistema isaanii sanii fi human relationship jechuun dhalli namaa hariiroo dhala namaa jidduu kan qoratu jechuudha. Anthropology jechuudha projectiin isaa guddaan jechuudha. Try to understand both what connection within society and connection between society connection within society and connection between society akkaataa walitti hidhamiinsa hawaasaatii fi wal jidduu walitti fufiinsa takaamoo connectionii walitti hidhamiinsa between what jidduu society hawaasa tokkootii fi jidduu hawaasa tokkoo jidduu kan qoratu jechuudha. Understand try to both what within and between hawaasa tokkoo kan qoratu maali anthropology dha jechuudha. Xiyyeeffannaan isaa guddoon ta'u anthropology what study for what understanding biological and cultural origin and evolutionary development in what space la story for what understanding biological under biological jechuudha akka bifa jiiniitiin baanasitti bifa jiiniitiin takaamoo akkaataa dhalli namaa akkamitti akka dhufe jechuu fi cultural origin jechuun akkamitti bifa aadaa culturaalii qonna isaa akkaataa uffannaa isaanii akkaataa nyaata isaanii jechuu kana kan qoratuu fi evolutionary development akkamitti species jechuu akkamitti evolution isaanii kun jechuu dhalli namaa kun guddinni isaanii akkamitti akka dhufe kan qoratu jechuu evolution gradual process jechuu akka gradual process development of species jechuu dhalli sanyii dhala namaa akkamitti akka dhufe waa'ee kanaatillee keessa gabbee bifa history ittiin kan qoratu jechuu anthropology jechuu and concerned with all humans both past and present la both what past and present what concerned anthropology and their behavior pattern akkaataa amala isaanii through system bifa systematic and material possession jechuun kan waan tokko material possession jechuun akkaataa qabeenya material isaanii waan isaan keessa maal akka fayyadamaa turan maal akka hojjechaa turan waa'ee kana irratti jechuun through system fi behavior illee pattern behavior isaaniitillee concern godhee kan qoratu jechuu gaafa yeroo darbee ammallee jechuu anthropology jechuu ayye
and in the broader sense anthropology I mean kaayyoon isaa guddaan describe what is the means to be human. What is the means to be human? What it means to be human? Maal jechuu dhala namaa jechuun maal jechuu kan jedhu baay'ee aayimii isaa ture jechuu kaayyoo isaa ture jechuu anthropology jechuu broader sense jechuun baay'ee keessa gabbu'ee sensi akka erga interpret akka immoo turgumii jechuun hiikaa kan nu qabaatuuf jechuu describe gochuuf carraaqa what it means dhala namaa it means to be human dhala namaa jechuuf dhala namaa maali kan jedhu irratti kan qoratuu fi kaayyoo isaa aayimii isaatii jechuu anthropology jechuu subfield of anthropology has conceptualized four major fieldilee afuriif jalaa qaba jechuu anthropology jechuu fiildi akka subfieldiitti jechuu anthropology inni tokkoffaan physical yookaan biological anthropology unlike comparative biologist physical anthropologists study how culture environment influenced biological evolution and contemporary variation jechuun how akkamitti jechuun maal physical yookaan biological anthropology jechuun maal kan qoratu jechuun how culture aadaan tokko akkamitti environmentiin jechuun haalli naannoo jechuun influence jechuun dhiibbaa irratti uumuu danda'a biological evolution jechuun akkaataa sanyii dhala namaa irratti fi contemporary variation ammallee akkaataa haala yeroo sanii jechuun akka qoodamiinsa hawaasaa keessatti bifa namaa irrattis ta'uu reesitti illee ta'uu bifa kalariin saayizii wantoota garagaraa akkamitti aadaa fi environmentiin dhala namaa kan irratti dhiibbaa fiduu danda'a kan jedhu kan qoratu jechuun anthropology. Human biology affect or explain some aspects of behavior, society, culture and marriage la. Maal fa'a maaniif fakkeenyaaf marriage pattern akkaataa fuudhaa heerumaa jechuun akkaataa sexual division of labor akkaataa dhalli namaa jechuun wal qoqqoodee hojiilee garagaraatti hojjetuu fi inde gender ideology jechuun akkaataa dhalli namaa jechuun gender saalaaf ideology kanallee akkamitti akka wal qoqqoodu jechuun kan qoratu maali biological anthropology jechuun maal marriagein akkamitti culture fi environment biological evolution irra fida sexual division akkamitti biological evolution irra dhiibbaa fida genderiin kan jedhu kan qoratu jechuun kaaldilaa jechuun as a biology jechuun as a culture ammoo culture biological effect life standard attract maali akka culture jechuun fakkeenyaaf akka aadaa uffannaa fudhachuu dandeessa aadaa nyaataa fudhachuu dandeessa onolaa inni sirra food preference akkaataa jechuun filannaa nyaataa irratti human sexuality jechuun human sexuality biological variation such as what color size la structure biological structure jechuun caasaalee akka biology jechuun kalarii faa bifa faa saayizii faa jechuun dhalli namaa jechuun hamma dhalli namaa dheeramoo gabaabamoo gurra dheeramoo gabaabamoo bal'amoo kana kan jedhu saayizii bifa kana kalarii isaa gurraachamoo diimamoo white or black kana kan qoratuu fi food preference amma human sexuality and biological variation wantoota kana kan qoratu jechuun inni biological anthropology yookaan physical anthropology jennaanii jechuun physical anthropology jennaan jechuun source of biological variation are derived from what interrelated effect of natural selection geological isolation and genetic maturation jechuun natural selection jechuun akkaataa bifa dhalli namaa jiran natural selection geographical isolation iddoo Afrikaa jiruu fi Ameerikaa jiruu fi and genetic maturation kan jedhu jechuun genetic maturation kan jedhu jechuun akkasumallee baay'ee salphaa irra deebitanii ilaaluun bifa salphaa ta'een PowerPoint qopheessanii jira waan ta'eef bifa salphaa ta'een asumarraa deebitanii hubachuu dandeessan jechuun physical anthropology essentially concerned with what two broad area of investigation kan maal irratti godhaa ture two broad jechuun iddoolee wantoota lama baay'ee babal'aa ta'e investigation gaggeessaa jechuun physical anthropology jechuun kana si waliin ilaalaa turre san
biological anthropology akka ta'e akkasumaan kana hubattan barbaada jechuudha. Kana hubattaniin barbaada jechuudha. Akkasumaan kana hubattaniin barbaada jechuudha. Inni tokkoffaan physical anthropology wanni inni irratti xiyyeeffatee irratti hojjechaa ture irratti broad study word investigate irra godhaa ture jechuudha. Qorachaa ture human evolution akkaataa dhala namaa evolutionii dhalli namaa akkamitti akka dhalate jechuudha. Akkamitti akka dhufe kan jedhu study of what gradual suuta process adeemsa jechuudha. Simple form of into more differentiated structure into hominid jechuudha. Akkamitti jechuudha dhalli namaa adeemsaan siistama salphaarraa siistama walitti caaseeffama guddaa qabutti akkamitti akka dhufe kan qoratuu fi interested goron mallee kan interested wanneen irratti xiyyeeffatu reconstructing evolutionary record jechuudha. Reconstruct ijaaruu jechuudha. Evolutionary record jechuudha taateelee amma taa'aa turan jechuudha. Of what human space jechuun dhala namaa shanyii dhala namaa using what fossil and bone jechuun maal fayyadameeti reconstruct godhaa ture maali dhala namaa jechuun fossilii hafteelee fi boon jechuun lafeelee dhalti namaa gaafa duraa adeemsa keessa taa'aa ture jedhanii amanamu san isaa sana irra dhaabbatee evolutionii human evolutionii reconstruct yookaan evolutionary recordii san study godhaa turan jechuun tarasti godhan jechuudha. Innummaan evolutionary human evolutionii kana bakka lamatti adda baasnee laamuun dandeenya jechuudha. Akka physical anthropology jechuudha. Inni tokkoffaa paleoanthropology jennaan. Inni paleo jechuun maal jechuudha old jechuudha dulla jechuudha akkama kan duru jechuudha. Analyze of what fossil remain maal qorata inni jechuudha. Paleoanthropology maal qorata fossil remain jechuudha. Haftee bosbosa from what prehistoric time jechuun yeroo jalqabaa prehistoric jechuun yeroo Instruroota gaafa jalqabaa dura jechuudha. To determine adda baasuuf missing link jechuun wantoota irraa hafan takka irraanfatame linkii adda baatu what connected walitti fidee what modern human with biological ancestor jechuun biological bifa biologii jechuudha. Dhalli namaa gaafa san keessa akkam ture gaafa san keessa dhalli namaa lafeelee shanyii dhala namaa bifa biological ancestor jechuun bifa lafee dhala namaa shanyiin dhala namaa gaafa duraa amma fakkeenya boosii foosilii hafte irraa jechuudha fudhatee jechuudha. Dhalli namaa duratti akkana ture amma immoo kanaa jechuudha. Dhalli namaa gaafa sana kana missing jechuun missing link jechuun determine amma fakkeenya dhala namaa safaa fuudhanii jechuudha bifa meeshaa qoratamu waan qabu bifa sanii walii gugguutanii dhalli namaa akkana fakkaata gaafa dura dhalli namaa amma kana kanaaf dhalli namaa bifa through gradual changeidhaan jechuudha bifa saniin akkana dhufee jedhamee akka qoratamuuf qorataa jechuun maal gaafa kan yeroo darbee oldii kan qoratamu paleoanthropology jennaan jechuudha. Inni lammaffaa immoo primatology maal qora study what paramate jechuudha. Paramate or recent human ancestor jechuun dhala namaa yeroo ammaa paramate yookaan recent jechuudha. As dhiyoo jechuudha. As dhiyoo human ancestor jechuun dhala namaa shanyii hortee dhala namaa zamanaa isaanuma kana jechuudha. As dhiyoo kana jechuudha. Study of what study of what anatomy study of anatomy and study of anatomy study of anatomy and the social behavior jechuudha. Social behavior such as non-human parameter such as gorilla fi chimpanzee jechuudha. Maayirra qoratee tureni recent human ancestor dhala namaa warras dhiyoo kana ta'e kanarra qorachuu gal fakkeenya yoo fudhatan gorillaa fa'aa fudhatan jaldeessa fa'i gorillaa jechuun isaan la'ee fi chimpanzee illeen taayipuma gorillaati taayipuma wanta gorillaa ta'e immoo maqaa qaba jechuudha. Taayipuma of jaldeessaati ammoo gin chimpanzee fi gorillaa kana dhala namaati hojii walitti nan human parameter jechuun nama kan hin ta'in speesota namaa kan hin ta'in kanneen akka bineensota fakkeenyaaf akka jaldeessa taayipii jaldeessaa keessaa gorillaa fi chimpanzee jechuu qorachaa turanii qorataa turanii maaliif dhalli namaa gaafa duraa dhalli namaa maaliif akkam jedhamee amanama waan ta'eef dhalli namaa jaldeessarraa dhufee jedhamee akka waan amanamu san mirkaneessuuf kana qorataa jechuu inni kun jechuu human genetics inni tokkoffaa maalirra qorate inni physical anthropology bakka mee qoodamenne inni tokko isa kana jechuu human what evolution dha jechuu tokko human evolution yoo ta'e inni itti aanu maali human evolution bakka mee qoodama bakka lama jechuun bakka lama qoodamaa jechuun innis saniif human genetics kan jedhu immoo physical anthropology jechuun
if physical type of physical anthropology jechuun investigate maal irratti investigate godhu qorata jechuun how and the why akkamitti fi why maaliif physical trait of contemporary human population is vary throughout the world akkami dhalli namaa jechuun akka biyyoota garaagaraa keessa faffacee argame takkaammoo akkamitti dhalli namaa kun bakka garaagaraa jiraachaa ture mal akkamitti dhalli namaa bakka garaagaraa jiru kunis akkami bifaanis aadaanis safuun waa hundaanuu garaagara ta'e jedhee kan qoratu jechuun human genetics jechuun inni human genetics jechuun examine golla genetic material maal examine maal qormaan irra qoratamaa ture DNA fi RNA dhala namaa iddoo garaagaraa jiru kana garaagarummaa kana adda baasuuf kan qorachaa ture kan qoratu jechuun genetic study amma fakkeenya jiinii kan jechuun sanyii dhala namaa qoratu to crucial understanding how evolution work and play important role of identifying genetic source of some hereditary disease like what is conclusive and anemia and septic philobis kan jedhamu kana ayu fibrosis kan jedhamu kana dhibee kana jechuun akkamitti dhalli namaa sorsii kanarraa akkamitti akka diisii kanarraa akkamitti dabaa ture akkamitti jechuun important role in what play of important role in what identifying genetic source of some hereditary disease disease kanarratti jechuun hereditary disease kanarra qorachaa ture isaan kanarratti qorachaa ture jechuun dhalli namaa akkamitti iddoo garaagaraatti understand akkamitti akka godhan jechuun dhala namaa iddoo bakka garaagaraa jiru bifaanis amalaanis waa hundaanuu RNA fi DNA faa isaanii qoratanii jechuun inni lammaffaan anthropology fieldiin isaa archaeological anthropology jechuun inni kun ammoo study way of living past people akkamitti way of living la akkaataa dhalli namaa jiraachaa ture past people jechuun ummanni gaafa duraa jechuun baay'ee excavating and analyzing jechuun qoqqoodda kan boso excavating jechuun haadnu qotokotuudhaan jechuun analyzing qorachuudhaan material culture bifa jechuun material culture wanneen akkuma reefu waliin jechaa ture material culture jechuun kana dura waliin jechaa turetti material cultureota kamma isaan istoonii fa'aa fudhatan wantoota qaqqabatamu jechuun culture isaan itti fayyadamaa ture hawaasni duru jechuun way of living in past ittiin jireenya isaanii gaggeeffachaa turan yookaan physical remain wantoota physical haftee lived in the behind jechuun dhiisanii isaan dabran kanafaa kan qoratu maal jennaani archaeological anthropology jennaan jechuun way of live of past people jechuun akkamitti akka jiraatan kan gaafa san qoratu jechuun maal fa'aa qoratamee manni waa tokkoffaa artifact inni lammaffaan feature jechuun material remains made la material remains jechuun kan isaan tolchan made godhan used by past people made tolchanii itti fayyadamaa turan eenyu jechuun used itti fayyadaman past people jechuun ummanni gaafa sanii ummanni durusan jechuun ummanni itti fayyadamaa turan jechuun artifactii sanfaa fudhatanii qorataa jechuun can be removed from what site and can be removed from site and taken to be laboratory future of further of analysis kan ibeechu iddoo sanirra iddoo sanin biraaylee kan injirre jechuun kan ibee laboratory keessatti faate iddoo sanirra kan badin jechuun fuudhanii laboratory keessa galchanii qorannaaf itti fayyadamanii jechuun qorannaadhaaf itti fayyadaman jechuun maaliif akkamitti hawaasni san gaafa dura qorachaa ture kan jedhu hojjechaa jiraachaa nyaachaa dhugaa akkam way of living hawaasni dur gaafa san jechuun paastii keessa jiraachaa turan san kan qoratu jechuun bifa maaliti artifactii san qoratee excavating godhee analyze godhee kan qoratu jechuun fakkeenyaaf tolsiif rakkoo dandeessan ornamentii fudhachuu dandeessan ornamentii fudhachuu coinii fudhachuu dandeessan pigment of pottery fudhachuu dandeessan akkaataa isaanii jechuun bifa jechuun biyyee suphee kanarratti fayyadamanii waa jechuutti gidaara faarra katabatan saantiimoota isaanii fa'aa siidaa isaanii fa'aa meeshoota isaan gaafa sanitti fayyadamaa ture wantoota garaagaraa kaasnee ilaaluu dandeenya wantoota kana jechuun isaan kun hundinuu maal jedhama artifactii keessatti dhabamanii jechuun isaan kun jechuun fiichariin ammoo maal faara sete like akka artifactii ammoo made or modified by past people innis made kan yookaan modified kan itti fayyadamaa ture ammoo kan itti kan toleen ummatuma yeroo gaafa darbeessa gaafa past people jechuun innis akkuma jechuun fi artifactii jechuun artifacts, but they cannot be readily carried away from the site. Site does not
that cannot be readily carried away from sight. Ammoo iddoo sanirra kan hin badin kan argaman jechuudha. Ammaa yeroo sanitti kan argaman amma fakkeenya yoo fudhatan fakkeenya tokko yoo fakkeenya tokko yoo fudhanne amma fakkeenya tokko yoo fudhanne amma Laallibalaa fa'aa fudhachuu dandeessan. Wantoota Laallibalaan gaafa immoo hawaasni uummata gaafa durii san keessatti itti fayyadamaa turanii itti yeroo san kaafamee ture jechuudha. Kaafamee ture akka Aksuum fa'aa fudhachuu dandeessan. Yeroo san keessa kaafamee ture amma hanga har'aatillee iddoo sanarra kan jiru jechuudha. Maal fiicharii jennaan warreen kana. Warreen immoo artifaaktii jennuun kan iddoo irra hin jirre jechuudha. Ammoo laaboraatoorii keessa kan qorannoodhaaf walitti qabamee akkamitti akka hawaasni yeroo san jiraachaa ture kan irraa qorannee irraa hubannu jechuudha. Ammoo fiichar warroota ammaatillee iddoo sanarraa kan badin hawaasni dur tolche jechuudha. Hawaasni ammaa osoo hin ta'in hawaasni dur tolche jechuudha. Hawaasni tolche jechuudha fiichar warreen fakkeenya fudhatan house of foundation Ashanti building fireplace steel and post ammoo wantoota kana Ashanti building ijaaromsoota akka gaafa duraa namni ijaaru house foundation fa Ashanti building fa fireplace steel and iddoo ibidda dhakaa wantoota garagaraatu jira jechuudha. Wantoota akka seenaadhaaf jedhamee amma turistiifaadhaaf jedhee biyyoota garagaraa keessatti qorannoo dur keessa hojjetame amma iddoo amma hanga ammaatillee iddoo sanarra jiru jechuudha. Kaniif hawaasa duriin irraa hojjetamee itti fayyadamamaa ture jechuudha. Kan hanga ammaa jiru isaan kun maal jenna fiicharii jennaan. Artifaaktiin ammoo wantoota isaan itti fayyadamaa turan amma iddoo san hin jirre jechuudha. Iddoo sana yookaan hawaasni itti fayyadamaa turan laaboraatoorii keessatti akkama qotaniiti inni kan ba'aa ture. Dhokotamee badee kan jiru osoo neefi haadhamee qotamee iddoo sanatti qotanii fa'aa fuudhanii wantoonni kun paastii keessa hawaasni san way of living gaggeeffachaa ture jedhamee kaniif amanamu takka ammoo kaniif qoratamee irra gahamee jechuudha. Ammoo fiichariin ammoo wantoota hanga ammaa jechuudha idduma sanirra jiran dheedheetillee nutillee amma ammaatillee ilaaluu dandeenyu jechuudha. Kan hojjetameenis kan itti fayyadamamaa tureenis gaafa uummata kamiini uummata paastiidha jechuudha. Paastii keessatti jechuudha. Ecofaast warra jennuun ammoo nan artifaaktiidha. Nan artificial nan artificial organic yookaan environmental remain innan isaan jechuudha. Amma kana jechuun organic yookaan environmental remain dha miti jechuudha. Ecofactorin were not made or altered by human but were used by them. Ammoo jechuun ecofact jechuun nan artificial jechuun wantoota nan artificial uumamaa kan jiran jechuudha. Artificial jechuun kaniif namni dhalli namaan tolchin jechuudha. Organic jechuun uumama and environmental remain jechuun haftee gaafa san environmentii keessatti environment haftee gaafa san environmentii irratti kan hafe jechuudha. Lafarratti kan hafe jechuudha. Kan isaan hin tolchin kan uumamumaa jechuudha. Waaqni isaanii kanneen takka uumamumaan jiru jechuudha. Kan hafame remains hafe jechuudha. Environmentii irratti hafe san jechuudha. Inni not made hin tolfamne by humans jechuudha. Dhala namaati gaafa dur keessatti were used by them ammoo itti fayyadamaa turan waan san jechuudha. Example maal fa'aa soilii fa'aa fudhachuu dandeenya. Biyyeen maal isaanii tolche namni tolchuu danda'a hin ta'u animal bone fakkeenyaaf amma bineeldota fa'aa fudhannee bineeldota isaan meediin godhan waaqa takka rabbiitutu tolchee jechuudha. Kan ammoo immoo isaan gaafa san keessatti loon fa'aa yoo maal kan lafaan qotatan ta'a itti fayyadamaa turan. Soilii ammoo rabbumaa tolchee itti fayyadamaa turan. Plant remain jechuun haftee mukkeen ammoo isaan hin tolchine kan immoo organic waan ta'e jechuudha. Hafee gaafa san isaan itti fayyadamaa turan kan amma yeroo ammaa kana jechuudha hafee jiru jechuudha. Rimaayinsii kun isaan itti fayyadamaa turaniif qorannoodhaaf amma kan itti fayyadamnu jechuudha. Provide what archaeologist waa important dataalee important ta'an barbaachisaa ta'an walitti qabuudhaan concerning bifa maal environment and how people use the natural resource in the line of past jechuun in the past jechuun akkamitti dhalli namaa jechuun akkamitti dhalli namaa wantoota kana jechuun akka soilii pilaantii animaalii kana jechuun itti fayyadamaa akkamitti akka isaan turan kaniifi nu kan qoratu jechuun haftee isaanii kana jechuun waa'ee sanii akka qorannuuf kan nu baay'ee barbaachisaa jechuun ecofaactiin jalatti ramadamanii jechuun isaan kun jechuun warra ecofaactii jalatti ramadamanii jechuun. Anthropology has also on subfield area of specialists
area of specialist is most important one is anthropology or archaeology. Sorry, archaeology has two on fieldy subfieldy qaba jechuudha. Archaeology amma wannoonni la ikofaaktii faalaalaa turre wantoota asii olitti amma fakkeenya ikofaaktii faalaalaa turre fiicharii faalaalaa artifaaktii faa maal jechuudha archaeological anthropology keessatti ramadaman isaan kun waa'ee qorannoo isaaniiti jechuudha. Ammoo gin innummaan archaeological anthropology bakka meeqa qoodama jaa bakka lamaa jechuudha. Minni fakkaama prehistoric archaeology fi historic archaeologist jennaan jechuudha. Prehistoric jechuun investigate human prehistory yookaan prehistoric culture. Warra prehistory yookaan ni beektan history dubbistan yookaan prehistoric culture investigate godhe jechuudha. Maal godhe investigate gaafa san godhe jaarraa meeqa dura jechuudha. Focus on what entire period of what in waggoota 6,000 dura jechuudha. Gaafa jechuudha histiriin takka ammoo qorannoon takka ammoo argannoodhaaf histiriyoonni qorachuun eegalin dura jechuudha. Prehistorii waan jechuun waggoota jechuun histiriin osoo qorannoodhaaf jechuudha asiin eegalin dura waan waggoota 6,000 duraatii fi irratti qorannoo godhaa jechuudha. Time of First Stone gaafa First Stone jalqabaa fa'aa artifaaktii First artifaaktii yookaan waggoota around waggoota meeqa dura waggoota 2.5 miliyoona 2.5 million years ago warroota gaafa sanii qorannoo kan qoratu maali prehistoric archaeology jenna. Historic archaeology ammoo gin inni ammoo reconstruct the culture of people used the writing and about how cultural documents have been written jechuun kana jechuun prehistoric anthropology gaafa jechuu seenaa hin galmaafamuun eegalamin wannoonni hawaasni hojjechaa turan san yeroo san barreeffamuu dura jechuudha. Prehistoric jechuun akkas jechuudha osoo barreeffamiin eegalin dura waan yaaduma amanamu jechuudha. Ammoo historic anthropology jechuun waggoota 6,000 booda jechuudha. Waggoota 6,000 booda kan dhalli namaa barreeffama fayyadamu eegale jechuudha. Fakkeenyaaf culture people hawaasni san aadaan used itti fayyadamaa ture writing about what whom historical document has been written jechuun hawaasa waa'ee hawaasanii dookumentii irratti kan barreeffame takka ammoo hawaasni san waan gaafa san dookumentii irra barreessan jechuudha. Barreeffama booda waan taateef waa'ee sanii kan qoratu jechuudha. Achi booda archaeology qoratu jechuudha. Takan advantage for what la waggoota faaktii waggoota 6,000 booda jechuudha. Waggoota 6,000 booda jechuudha. Waggoota 6,000 booda jechuudha. Amma inni anthropology jechuun fiildii inni sadaffaan jechuun linguistic anthropology. Inni linguistic anthropology jechuun linguistic anthropology is study about human language dhalala afaan irratti linguistic jechuun qo'an amma language jechuun afaan jechuun akka afaan keenyaatti jechuun waa'ee afaanii irratti akkaataa argama afaanii irratti kan qoratu ta'a. Fiildii anthropology jechuun study about human language afaan dhala namaa jechuun as well as cultural resource and speaking as well as cultural practice in social and cultural context across what space and time. Akkamitti dhalli namaa jechuun hawaasa afaan fayyadamaa turan cultural sourceedhaaf akkaataan isaan itti hawaasa keessatti dubbatan ammallee soshaalii keessatti cultural contextiidhaa hojii akkam wal qabatu in space and time waggoota gaafa duraa afaan akkam fa'aa dubbachaa turan akkamitti walii galaa turan akkamitti waliif galaa turan bifa saayiniitiin immoo bifa barreeffamaatiin immoo bifa haasawaatiin immoo kanaan jechuun waa'ee study kanaa kan qoratu maal jennaani linguistic anthropology jennaan. Focus on what evolution of language. Linguistic anthropology maal irratti focus godhe akkaataa argama takka immoo dhufiinsa language irratti evolution isaa irratti wakanii fi qorannoo godhu jechuudha. Try to understand the language variation maal irratti maal examine maal irra godhe qorannoo isaa maal irratti xiyyeeffate irra baay'ee
variation jechuun heddummina takkaan qoqqoodamii structure akka caasaa isaati unity grammaticalidhaan akka grammariitti akkaataa haasawaa irratti variationii language iddoo takkarraa karaa iddoo biraa irratti amma Oromiffaa yoo dubbatan Amaariffaa bakka biraa dubbatan Ingilizinyaan akkamitti dubbatan Arabiin akkamitti waa'ee kanaa irratti structure isaanii irratti garagaramoo tokko grammar irratti unity structural unity yookaan structure isaa ta'u akkami kan jedhu kan qoratu maal jechuun linguistic anthropology jechuun anthropology inni immoo special attention isaa baay'ee speciality maal godhe written language maal irratti special focused on jechuun ultimate goal isaa maali written language jechuun languageota hin barreeffamne takka immoo written language jechuun language hin barreeffamne takka barreeffamaan waan qabatamaa tokko hin qabne san irratti xiyyeeffataa godha. Language basically what system of information transmission and the reception key of explorer of culture. Language ka basically mal system jechuun system information odeeffannoo transmission jechuun walii jidduu ittiin daddabarfatan jechuun itti walii dabarsan and the reception jechuun akkaataa itti walii deebisan information and the key to explorer of culture. Language baay'ee explorer jechuun akkaataa guddina culture tokkooti key jechuudha qulfiidha kan ta'e jechuun language jechuun human communicate message by what maal jennee dhalli namaa miseejii bifa maaliitiin walii dabarsa bifa haasawaatiin bifa mallattootiin bifa visual way jechuun yaadaan bakka mallattoodhaan body actionidhaan harka yoo akkaataa jechuudha dhalli namaa ittiin gaachariidhaan mallattoodhaan visual way jechuun akkaataa namni walii yaadu akkaataa sadiin kanaa namni jechuun dhalli namaa ittiin communicate godhuu danda'a jechuudha. Isaan kanarratti arritiin jennaan isaan kana jechuudha. Warroota kanarratti baay'ee xiyyeeffataa jechuudha. Warra akka gaachariidhaa visual way fa'aa irratti jechuudha xiyyeeffata jechuudha. Anthropology wanta jechuudha. Arsiyoon linguistic anthropology jechuudha. Okay, language hand down cultural tree from one generation to generation to another generation tokkorraa hawa amma fakkeenyaaf abbaan kan koo na dura Oromiffaa dubbachaa ture isarraa abbaa isaatirraa fudhate ani isarraa na barsee maatii kan koorraa baradhe maatii kan koor anillee dhaloota kiyyaaf dabarsaa jechuudha. Bifa kanaan language generation to another jechuudha akkamitti akka walirraa jechuudha baratamaa akkamitti akka cultural treaty waan ta'eef jechuudha waa'ee kanaatillee ni qorataa jechuudha. Language is the most language is the most distinctive feature of being of human. The most distinctive feature of being of human language jechuun. Linguistic anthropology study about contemporary human language as well as those of the past. Linguistic anthropology qorannaa kan ni gaggeessu jechuun qorannaa inni gaggeessu anthropology keessatti jechuun anthropology keessatti kaniifii dhalli namaa yeroo ammaa kanallee jechuun linguistic anthropology study about contemporary yeroo ammaa kan human language dhalli namaa amma afaan dubbatuu fi as well as those in the past dhalli namaa yeroo darbee keessa maal dubbachaa ture amma moogiin afaan akkam dubbachaa ture afaan kun kaniifii yeroo dhalli namaa kun jidduu kanatti itti galemu jechuun duraanis kanuma dubbataa kan jedhu jechuun kanallee kan qoratu. For example yoo fudhanne namni tokko jechuun iddoo amma as jiraatu jechuun amma gaafa Afrikaa Itoophiyaa keessatti jechuun Oromiyaa keessa jira afaan Oromoo dubbate asirraa deemee jechuun bifa migrationitti deemee Ameerikaa dhaqe inni dhalli isaa inni for example generation inni jechuun afaan Oromoo dubbate dhalli isaa xiqqishoo Ingiliffa irratti afaan yoo hiikkate afaan Oromoo barsiise dhalli inni sadaffaa osuma joonjaamuutuma Ingiliffa Oromiffaa kana dagataa deemee jechuudha karaa Ingilizinyaatti akkasiif soo deemee jechuudha. Inni waan akkasii sanatti kan qoratu jechuudha. Inni waan dur afaan kam dubbachaa amma immoo kam akka dubbachaa jiru kan paastii yookaan contemporary kan jechuudha kan qoratu jechuudha. Linguistic anthropology jechuudha. Study inni ammas bifa divide into 4 distinct branch afur qabe jechuun maal linguistic anthropology bakka meeqa qoodama bakka distinct or kind 4 kind for divide into 2 4 distinct branch qaba jechuun branch isaa dibeek inni tokkoffaa structural yookaan descriptive linguistic jennaan structure yookaan descriptive linguistic jennaan. Study of structure of linguistic pattern
akkaataa istiraakcharii caaseffamuu yookaan linguistikii akkaataa jechuu qaanqaa takka immoo jechuun qooqa linguistika paatarnii isaarratti kan istadii godhu jechuu. Innis amma descriptive linguistic yookaan structural linguistic jennaan. Examine sound lama fakkeenyaaf soundii sagalee grammatical system akkaataa giraamarii afaanichasanii yookaan meaningii attached word of speech of language kana jechuun wanni ati dubbattuu fi wanni ati barreessitu akkamitti attach wal godhe jechuu language akkamitti meaningii kan jedhu akkamitti wal simata kan jedhu kan qoratu jechuu understand malee structure caaseffama set of rules and given language set of the rule and given language to what compile dictionary and the grammar book previously are written language jechula. Written language irratti xiyyeeffata jennee aim to understand kaayyoon isaa guddaan understand of the caasaa adda baafachuu understand godhu set of rules seera jechuu baasu of what given language tokko irratti jechuu to what compile dictionary jechuun dictionary jechuu akkaataa hiikaa jechanii jechuu in the grammar book ammallee wantoota kana irratti jechuu previously in what written language isaa inni afaanota barreeffaman jechuu warroota set of rule grammar book dictionary kan qabne warroota kanarratti baay'ee xiyyeeffatee kanarratti kaniif qoratu jechuun maal descriptive structure yookaan descriptive linguistic jechuun. Thousands of human language at least structurally all of them are similar. Afaanota kumaatamaan jira gin ayoo xiqqaate akkaataa afaanonni kun hundinuu akkaataa structureetti wal fakkaatoo jechuun making it possible for what everyone to grasp learning of language and learn language akkaataa to everyone possible to for everyone akkaataa hunduma isaaniitiif akkaataa isaanii ta'uu fi akkaataa grasp learning akkaataatti barataniin kan xiqqishoo jechuu walitti dhufeenya xiqqoo kan qabu jechuu. Amma itinoo linguistic kan jennuun ammoo itinoo linguistic yookaan cultural linguistic kan jennuun examine jechuun ni qorata the relationship between what language and the culture hariiroo afaaniitii fi aadaa jechuu. Maal hariiroon aadaa maal hariiroon afaanii fi aadaan hariiroon isaanii maal jechuu between jidduu relationship isaanii maal language fi culture kan qoratu maal jennaan itinoo linguistic yookaan cultural linguistic jennaan jechuu. Explore how different linguistic category can affect how people categorize their experience and how they think and how they perceive in the world around them. Can you explore examine different linguistic category jechuun akkaataa afaanota garaagaraa keessatti kan affect dhiibbaa uumuu danda'a akkamitti jechuu dhiibbaa uumuu danda'a how people dhalarratti jechuu akkamitti categorize akkamitti qoqqoodaminsa experience muuxannoo isaanii how they think akkamitti akka yaadan how they perceive in the world around them jechuun akkamitti naannoo isaanii san understand godhan akkamitti hubatan kan jedhu jechuu explore kan godhaa jechuu kuni jechuun maali itinoo linguistic yookaan cultural linguistic jennaan jechuu. Inni kan ammoo historical linguistic inni kun meeqaffaa isa sadaffaati jechuu. Historical linguistic jechuun deals with what emergency of language akkamitti dhalli namaa jechuu dhufe jechuu dhalli namaa emergency of language jechuun akkamitti argama maalirratti xiyyeeffata language jechuu. Dhufiinsa takka ammoo language akkami kan dhufe in general akka walii galaate how specific languages diverge to time akkamitti afaan tokko jechuu lakka haasomaa takka amma yeroo irraa jechuu diverge itti qayyaram takka ammoo itti dhalli namaa jechuu afaan tokko osoo haasoo jiru akkamitti karaa afaan biraatti diverge ta'ammoo ko afaan tokko akkamitti miidhama kan jedhu jechuu akkamitti dhalli namaa tokko jechuu afaan isaa akkamitti dhufe takka ammoo emergency akkamitti argame kan jedhu kan qoratu maal jennaan historical linguistic emergency of language irratti xiyyeeffata waan ta'eef focus on what comparison and the classification of different language inni kaayyoon isaa maalirra focus godhee xiyyeeffate specific ultimate goal isaa maali comparison jechuun wal cinaa wal dorgomsuu wal cinaa qabu classification jechuun qoqqoodamiinsa afaanota garaagaraa fakkeenya fudhanne afaan oromootiif ingilizinya afaan oromootiif arabinya afaan oromootiif afaan sidaa wanta akkamii garaagarummaa maal wal dhufeenyi maal kana kan jedhuu fi akkamtu dura argaman booda argame jidduun linkii wal dhufeenyi isaanii maal laala differentiate historical links between them fakkeenya amma fudhatte
Kushatik jira, warra Somaalee jira, Omotik akkaataa qoodamiinsa emergency language kana kan qoratu jechuudha. Fakkeenya fudhata Kushatik jala afaan kamtu jira, Seem jala afaan kamtu jira, Omotik jala afaan kamtu jira kan jedhu bifa kanaan jechuu kaniif emergency akkaataan afaan itti argame kana kan qoratu historical linguistic jenna. Inni dhumaa jechuun inni dhumaa jechuun socio linguistic jenna. Socio linguistic is linguistic variation within given language. La afaanuma tokko keessatti akkamitti linguistikiin garaagarummaa jira kunda turgumiin garaagarummaa jechuun afaan na baree waan ta'eef afaan kan turgumii oguzeen jedhu akka naa hubattan isin hubadha akka hiikkaatti naa hubattan jechuun linguistic variation jechuun hiikkaan tokko afaan tokkummaa fakkeenyaaf fudhanne akkamitti afaan tokko hiika garaagaraa kan nuu danda'a. Fakkeenyaaf afaan Harargeetti dubbatamu afaan Harargeetti dubbatamu akkamitti Shawaa keessatti jechuudha. Afaan Shawaa keessatti dubbatamu akkamitti Harargeetti miiniingii garaagaraa kan nuu danda'a kan jedhu akkamitti kaniif jechuudha. Afaan Boorana dubbatamu akkamitti warra Wallagga biratti akkamitti jechuun garaagarummaa la linguistikii kan qabu kan qoratu maal jennaan socio linguistic jennaan. No language homogeneous system. No language is homogeneous system. Homogeneous system miti jechuudha. Homogeneous jechuun similar jechuudha. Identical wal fakkaata jechuudha. Afaan akkasii hin jiru jechuudha. Bakka hundatti akkasitti kan wal fakkaatu jechuudha. Hin jiru garaagarummaa nama qaba jechuudha. Iddoo irraa karaa iddootti jechuudha. Reason for variation sababa maaliitiif sababni afaan akkasitti garaagarummaa uumuu danda'e maaliif meaning garagaraa sababa koosii reason of what geography. Maaliif maqaa Harargee keessa jiru waliif galuu dandeenya. Maaliif afaan asitti baratamaa waan ta'eef ammoo gina asirraa deemee yoo fi Boorana dhaqe afaan kiyyoon itti dubbatu gin kanuma hubatan sanii gin miningiin akkaataan isaan itti handarri isaanitti godhan garaagarummaa qabaachuu malaa jechuudha. Kanaaf maal jechuudha garaagarummaan ji'ogiraafiidha jechuudha. Linguistic variation is expressed in what bipartism of ethnic group waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isaan afuran kana jechuudha. Isa afuran tokkoffaa maal ture? Waan tokkoffaa maal ture? Structural yookaan descriptive linguistic ture. Inni lammaffaa itino linguistic dha. Inni sadaffaa historical yoo inni afuraffaa socio linguistic jennaan jechuudha. Anthropology fieldiin isaa afuraffaa jechuudha. Isa afuraffaa socio cultural anthropology jennaan. Inni immoo largest field of anthropology. Anthropology keessaa fiildii anthropology isaan afuran keessaa tokkoffaa physical yookaan biological. Inni lammaffaan social cultural inni lammaffaan jechuun linguistic anthropology. Inni sadaffaan ammoo archaeological anthropology. Isaan anthropology fiildiilee meeqa bakka meeqa dabaafne physical yookaan biological anthropology. Inni lammaffaa archaeological anthropology. Inni sadaffaa linguistic anthropology jechuudha. Linguistic anthropology. Inni afuraffaa maali? Socio cultural anthropology. Anthropology bakka meeqa qoodama? Bakka afur qoodama. Isaan kana keessa isaanis dabarsinee sadeen sanirra inni largestii fi bal'aa fi waa hedduuf keessa qabatu isa kami cultural socio cultural anthropology kana jechuudha. Like it's a field of anthropology. It is a human society and culture deals with what maayirra xiyyeeffata human society fi maali culture irratti kan focus godhu jechuudha. They describe and analyze and interpret and explain of social cultural and describe ni ibsa analyze illee ni godha ni xiinxala interpret malee ni ibsa ni explain of social hawaasummaa aadaa material life and contemporary human society la contemporary what human society maayir kan hundumaa dhiifate yeroo hawaasa jireenya hawaasa kan hawaasa yeroo ammaa kana jechuu kan irratti dhiifate jechuu. Inni ammoo engage what two aspects of study godha ethnography and waa karaa lamaan qorata inni ethnography fi waa ethnology kan jenna jechuu. Inni kun isa lammaffaa yoo ta'u inni kun ammoo inni kun isa tokkoffaadha jechuu. Inni ammoo socio cultural anthropology field keessatti jechuu.
two aspects of study inni based on what field work isla field akka field workiti kan bu ethnography jechuun gisee qoratu jechuun social contemporary human laalama inni maal irratti xiyyeeffata contemporary human society contemporary yeroo ammaa representation yeroo ammaa kana hawaasa kana keessatti jechuun human society keessatti kan qoratu jechuun analyze kan godhe explore godhe hawaasa jireenya hawaasa yeroo ammaa hawaasa kana kan qoratu jechuun inni tokkoffaa karaa meeqaan qorata inni karaa meeqaan study godhe karaa lama inni tokkoffaan ethnography jechuun akka field work jechuun akka amma fakkeenyaaf yeroo nifiin hawaasa tokko qorachuu barbaade ani jechuun ragaalee kiyyoolii qabadee hawaasa biratti galee jechuun manaan jireenyaa waa hundaan isaan bira galee akkamitti akka qotatan akkamitti akka nyaatan akkamitti jireenya gaggeeffatan akkamitti yeroo cidhaa gaggeeffatan akkamitti yeroonii fi ayyaana garaagaraa dhufe akkamitti akka kabajatan kana jechuun bira galee isaan san bira hawaasan keessa hawaasan gidduu jiraadhee kan jiraatee qoratuun fiildii san maal jenna ethnography akka maal fiildii workii jechuun provide comprehensive account of particular community, society and the culture. Detailed description of ethnography is the result of an extensive field of study, usually year or two or in duration. Waggaa tokko yookaan waggaa lama jechuun turtii yeroo si gaafate jechuun hawaasan gidduutti waa'ee san detailed keessa buutee qorannaa gaggeessuuf jechuun akkaataa way of life hawaasanii baruudhaaf jechuun akkamitti akka ethnography jechuun. Ethnography anthropologist observe what talks to live with people and she study alalama observe talks to amo hakami wajhasawe interview go live with people hawasan wajhi jirate he or she studying awajulal isa yokan studying malif hawasan qorochuudaf wajhase wajnyate wajdugi isan san wajhi jirate study go duqa beju isa yokan isin jechu anthropologist yokan anthropologist nechu isa yokan salaban he or she as gize jedhu study go dani jechu ero akka maliti akka itino akka ethnography itti qoratu jechuun ammoo ethnology jechuun based on what cross cultural comparison use of the data collect series of the research kana jechuun bifa amma fakkeenya qorannoo hawaasa tokko keessa yeroo barbaade library takamoo hawaasni san takamoo jiraatan nama fakkeenya jiraatan nama yoon shawaa keessa jiraata hawaasa aadaa shawaasanii jechuun namni keessa jiraate qorotee hawaasanii akka anthropology fudhatee jechuun qorotee library naannoo sanni muuziyeemii naannoo san keessa jirtu kagalchi fi kan shawaa keessa jiru kan wallagga jiru kan argee jiru kan boorona jiru kan gujii biyya bakka garaagaraa jiru jechuun qorotee library keessa jiru jechuun isaan san jechuun kitaabota garaagaraa san waliin fidee compare and contrast godhee akkamiin maal hawaasni san maal akkamiin afaan kam dubbata kana jedhee bifa researchiitiin daataa sanirraa funaannatee kan waa qoratu bifa sanii maal jennaan ethnology na kamaaliif maal jennaan hawaasa shawaa qorachuu barbaade namni san jechuun akkaataa live way of life day to day way of life hawaasanii keessa dhaqee akka field workiti duration isaa san waggaa tokko kan waggaa lama keessa xumuree achi dhaqee qorotee waggaa tokko waggaa lama turtii san keessa kan qorotee xumuree kan ethnology namookin bifa library researchiitiin bifa inni data arkata sanirra qabate predict godhee ittiin jechuu waa tilmaamu jechuu and comparative study of what contemporary culture and society jechuu comparative compare kan godhe jechuu examine kan korot interpret and analyze and compare result of ethnography data gathered in different society kana jechuun maalif ethnography namni ethnography hojii tokko achi keessa dhaqee data bifa interviewtiin bifa haasawaatiin bifa fakkiitiin garaagaraatiin fuudhee data argatan hojiirra oolchee research godhee gaggeessee qopheessee fuudhee maal kan research keessa akka research takam library keessa bakka qorannaaf mijaa'u keessa inni immoo gin ethnography'n data inni namni san kaayesanii ethnography'n kaayee kana gaazexii wali qabee waan isaa sanirra analyze interpret godha inni analyze examine kan qoratu jechuun anthropologists attempt to identify and explain cultural difference and similarity cultural difference and similarity garaagarummaa aadaa fi wal fakkeenya vaastiin hypothesis jechuun bifa hypothesis kan qoratu jechuun primary objective of ethnography is uncover general cultural principle kaayyoon isaa primary objective is ni jalqaba ethnography maal ture to what uncover general cultural principle sa rule that govern human behavior is a by the primary focus on what is the ultimate goal or for primary objective of ethnography is uncover what general what principle
that govern what human behavior of that society. Inni immoo maal godha usually what systematic bifa systematic ta'een kaniif qoratu jechuudha. Bifa systematic ta'een kan qoratu jechuudha. Which type of anthropology field keessa gisee qorannaan qophaa'an keessa bifa usually in system used in by used of usually systematic way isin jedhee maal jenna kam jettaniini ethnology ta'uusaa asumaan hubannaa jechuudha. Subdivide into many other specialized fields as what fakkeenya anthropology of artists, medical anthropology, urban anthropology, economic anthropology isaan kun fiildii isaati jechuudha. Fiildii isaati jechuudha. Subdivided isaati jechuudha. Subcultural anthropology jechuudha. Socio-cultural anthropology jechuudha. Social cultural anthropology, anthropology of art ni jira, medical anthropology, urban anthropology, economic anthropology jira. Anthropology bifa kana subject wanta jechuudha. Fiildiitiin qoqqoodamiin isaanii kanatti specialized fieldiidhaan qorataa jechuudha. Unique yookaan basic feature of anthropology wanni unique isa godhu adda isa godhu anthropology keessa maaltu jira jechuudha. Identify anthropology from what discipline from other discipline irraa wanni disciplineota biraa barnoota biraa irraa anthropology adda isa godhu maali tokkoffaan broad scope isaa lamaffaan it is approach. Broad scope isaa anthropology broad study of human kind and around world through the time maali kun immoo gin isa adda godhu jechuudha. Human kind jechuun akaakuu dhala namaa ni qorata around the world akka addunyaa kan jiru suruwaat time jechuun past is present is future is ni qorata jechuudha. It is what inni bifa maaliitiin bifa broad scope itiin jechuudha. Bifa immoo gin approach itiin gisee qoratu holistic realistic and focused bifa sadeen kana godhu. Holistic jechuun maali it is look any phenomena from different vantage point jechuudha. From different vantage point jechuudha. Before vantage point jechuun holistic jechuun kana jechuun look different phenomena jechuun from what different vantage point jechuun pointilee garagara iddoo phenomena jechuun garagara irra teessee akkamitti understand takkaammoo akkamitti explore takkaammoo akkam examine qawaan takka gootu jechuudha. Iddoolee kana xiinxaluudhaaf jechuudha bakkoota garagaraa dhaabbattee maayir bakkoota iddoo garagaraa dhaabbattee waa'ee hawaasa tokkoo kan itti qoru fakkeenyaaf consider maayir dhaabbattee culture irra dhaabbattee seenaa isaa irra dhaabbattee history language isaa irra dhaabbattee akkaataa biological yookaan society gene isaa irra dhaabbattee akkaataan anthropology bifa approachiitiin itti jechuudha hawaasan examine itti godhu jechuudha. Examine itti godhu jechuudha. Relativitiin bifa kamiitiin kan qoratu jechuun relativity kan jennuun san kan bifa kamiin kan qoratu jechuun it is what appreciate what archaeological study jechuudha. Appreciate inni bifa maaliiti archaeological study kan dinqisiifannaa bifa archaeologistoonni jechuun study waan isaan qoratanis bifa saniitiin jechuun kan dinqisiif highly jechuun appreciate godhe jechuun waan they try to study and mallee ni mokon ni yaada ni shaakala study maal godhuuf explain ibsuullee certain belief akka certain belief in the practice or institution of group of people within the context kana jechuun kontekstii isaanii keessa hawaasni sana akkamitti amana akkamii wanta karratti amana institutionii garagaraa akkamitti hundeeffate akkamii soshaalii geeffama akkamii seera baafata akkamitti koomaandoo godha kan jedhu jechuudha. Waa'ee institutionii sartiin biliivii isaanii irratti jechuudha amantii isaanii irratti jechuudha biliivii waan isaanitti amanan waan isaanitti amananii waan takka godhan piraaktisii itti godhan institutionii poolisii isaanii garagaraa irratti illee kan qoratu jechuudha kun jechuudha kan qoratu jechuudha inni jechuudha does not make value judgment ammoogin value judgment murteen kan hawaasa keessatti waan kana godhuun isaanii badii waan kana kun hawaasni kun sirriidha waan institution akkasii qaba hawaasa immoo institution isaanii sirrii mitiyee judgmentiin kan nu jechuudha. Inni focus dimaarra focus godhani focus maarra godha focus on more than local than big so more on the local than what big social process by an exclusive la by jechuudha. Maaliif seete gisee qoratu kana jechuudha hawaasa xixiqqishaarra maaliin jechuudha hawaasa gurguddaa big social institution irratti process irratti xiyyeeffatee focus godhee study godhaa jechuudha. Play great attention to local or micro social process help to better understanding big chances to the society
big chance to know about society. Kana jechuun akkaataa maaliif hawaasa xiqqaa tokko godhee qotu hawaasa hedduu tokko kan qoratu focus irra godhatu waa'ee hawaasa sanii jechuun institution isaanii hawaasa sanii waa'ee akkaataa hawaasa sanii kan qoratu jechuun bifama hawaasa kam ismoolii caalaa hawaasa bal'aa tokko yoo qorate jechuun waa'ee hawaasa sanii baay'ee irra caalaa hubachuu dandeessa waan ta'eef. Anthropology is competitive perspective help to understand difference and similarity across of time and the place la. Anthropology is comparative perspective jechuun comparative perspective taatelee perspective waa wal cinaa qabdee compare waliin goote help to understand baay'ee si fayyada jechuun hawaasa difference garaagarummaa fi similarity across of time and the place of people jechuun garaagarummaa hawaasa yeroo darbee keessatti hawaasi gaafa darbee keessa hawaasni waan akkanaa godhaa ture yeroo ammaa kana keessa kana ture fakkeenya hawaasa yeroo san keessatti jiraachaa ture kan gaafa dura hawaasni wanni isaan uffachaa ture kotonii takka uffata adii jibirraa tolfame kaniif akka jechuun bifa uffata darbatamee uffatamu kan ture amma immoo surree yookaan kofoo jiinsii hojii kaa'achaa turan akkasii bifa kanaan jechuudha. Garaagarummaan ammoo gaafa sana akkaataan hawaasa itti qotachaa turan akkana kan amma immoo bifa kanaan jechuu garaagarummaa gaafa duraa taayimii fi pileesii illee Afrikaa keessatti akkasii pileesiin akka Ameerikaa keessatti akkasii hawaasni jiraachaa bifa kanaan jechuu anthropologiin jechuu akka nuti study understand hawaasa waa hubannu kan nu gargaara jechuudha. Kan ammoo inside viewer kan jennuun ammoo how people is perceive themselves and understand the world. Inside viewer jennaan inni kun jechuu consider maal tilmaama keessa gargaaru how people kamitti hawaasni tokko jechuu perceive of hubatu himself jechuun matuma kee kana hawaasni akkamitti hubataa fi understand the world jechuun addunyaa tana akkamitti kan hubata kan jiru maal jennaan inside viewer jennaan jechuun. That is what anthropologists call unique perspective jechuun. Unique perspective is insider viewer jechuun kan perceive how people is understanding themselves or understanding their environment or understanding the world. That is called unique perspective. Logic yookaan jurisdiction behind the group behavior cultural practice. Loojikii fayyadamee bifa jurisdiction fayyada behind what akkamitti behavior hawaasni practice kana keessa hojiilee gahee guyyaa kan amala isaanii cultural practice keessatti akkamitti akka hawaasni san hubatu akkamitti akka hawaasni san jiraachaa ture bifa loojikiitiin kan qoratu jechuudha. Inside viewer dha waan ta'eef highly what dependent on what qualitative research irratti jabaate to what understand the meaning behind what human activity. Amma inside view kan make perspective kun bifa maal irratti xiyyeeffate what qualitative research irratti quantitative osoo ta'e qualitative jechuun bifa quantitative gisee jennu bifa data qualitative jechuun research bifa jechuun deemtee focus interview goote ija bifa saniin jechuun research kan godhu jechuun bifa san irra focus godhee kaniif jechuun kan qoratu jechuun. Amma extended field work or perception oolaa kunala bifa maalitiin maal field work dhaan what participant observation dhaan in what deeps and the key in what informant of interview focus of group discussion and what qualitative instrument jennaan. Kana maaliif qualitative instrument bifa kamiitiin qorannoo geessanii understand hawaasan godhuuf yaalan bifa what extend field work deemtee hawaasan biratti galtee hawaasa jireenya guyyaa hawaasanii godhu observation deemtee iddoo san participant qorannoo irratti deemtee qorattee hawaasan keessa deemtee in deeps jechuun qacoolla keessa gabuute in key informal interview hawaasan bira deemtee akkamitti akka jiraatan manguddoolee san irraa interview goote focus group discussion jechuun hawaa group discussion walitti uumtee akkamitti akka jiraatan yaada garaagaraa kan hawaa group san giddaa walitti qabatee tooftaan itti research bifa kanaan itti gootu maal jennaani qualitative research instrument jennaan. Qualitative research instrument jennaan. Inni kun bifa maaliitiin bifa it is approaching jechuun unique isa godha jechuun. Kanaaf anthropology field biraatirra unique wanni itti ta'uun isa kana jechuun. Misconception yookaan ammoo anthropology dadhabee takka ammoo mistakein isaa takka ammoo wanti jechuun misconception anthropology field hundinuu misconception qaba waan ta'eef anthropology mee misconception isaa maal inni olaalle limited what study of primitive society jechuun hawaasa inni wanneen xiyyeeffatee qorannoo irra godhu hedduu focus investigation kam qorannoo irra godhu primitive society jechuun hawaasa boodatti hafa teknooloojiidhaan industiriidhaan hawaasa ta'e irratti xiyyeeffate jechuun irra baay'ee qorannoon isaa jechuun. However
However, anthropologists is nowadays study what most advanced and most complex society. Amma yeroo ammaa kana moogin maal jechuun anthropology yeroo duraanii keessatti misconception isaa maal ture study what jechuun primitive society qofa society boodatti hafa teknooloojiidhaan waa hundaan kana kan qorachaa ture jechuudha. Amma immoo yeroo ammaa kana hawaasa baay'ee jechuun walxaxa complex society as well jechuun nowadays anthropology advanced baay'ee bal'aa hawaasa bifa hundaatiin complex illee kan qoratu jechuudha ammaa. Inni lammaffaa misconception anthropology only study what rural people and rural area. Gaafa duraa maal ture anthropologistiin urban area irratti hin hojjetu ture. Maal irratti xiyyeeffachaa ture yeroo baadiyyaa bakka booda duubatti haftu bakka hawaasni itti jechuun traditional way itti uffasan irratti focus godhee study qofa godhaa ture jechuudha. Amma immoo urban anthropology illee dhufee jira jechuudha kuma reebooliin laalaa ture. But now anthropologists were interested in what study of urban people and urban area illee eegalee jira. Therefore distinct some field focus study of what society what urban anthropology and urban anthropology is a distinct sub-discipline of devoted to what study of what urban society field waa'ee hawaasa jireenya magaalaa akkamitti hawaasni jireenya magaalaa dur jiraachaa ture amma fuuldura akkamii jiraachuu ta'a jedhee kan waa'ee hawaasni akkamii soshaalee geessa laangweejiin isaa akkamitti jireenya kaalcharii geeffate kana waa'ee kana kan qoratu maal urban anthropology kan maali kan waa'ee uummata magaalaa jechuudha. Inni sadaffaan ammoo inni sadaffaan inni sadaffaan wrongly what misconceived that of anthropology study of analyze fossil evidence of the proto humans. Fossil evidence takamu evidence study qofa wanni inni godhachaa ture maal laboratory qofa keessa kan jiru qofa study godhaa ture jechuudha. Amma but doesn't mean anthropology all about the study human evolution. Waa'ee kana jechuun anthropology yeroo dabre waa'ee human evolution qofa dhalli namaa akkamitti dhufe kan jedhu qofa qorachaa ture jechuun miti jechuudha. Kana jechuun maal fossil evidence qofa irratti xiyyeeffachaa ture kan laboratory keessa jiru gaafa duru jechuudha anthropologistoonni jechuudha. Kana jechuudha. Amma immoo kana jechuun waa'ee evolutionii dhala namaa qofa fossil giseen dhugaa waa'ee evolutionii wajjin qabata waan jireef asirra kana yaada kana fidee doesn't mean anthropology all about study human evolution jedhee wanni inni asii yaada kana fidee fossil yookaan booniin laboratory qofa keessatti akkaamoo library qofa keessatti akkaamoo bifa muuziyeemii qofa keessatti argaman irratti xiyyeeffatee qorachaa ture yeroo jedhu anthropologistiin maaliif fossilii fi booniin maaliif evolution yookaan biological anthropology yookaan akka dhalli namaa akkamitti dhufe baay'ee irraa qoratamaa waan ta'eef kana jechuun dhalli namaa evolution qofa qorachaa ture jechuun miti waan biraatis qorachaa ture linguistikii faallee qorachaa ture culturally illee qorachaa ture social life illee hawaasa illee qorachaa ture jira. Amma moogiin wanni fossilii qofa irra xiyyeeffachaa ture jedhamanni inni afuraffaan misconception isaa misconception that purpose of anthropology study of order to keep and what preserve what community far from development and isolate cultural process of museum. Wanni inni irra xiyyeeffachaa ture study gisee inni godhe jechuudha anthropology study in order to keep tursiisuu fi preserve jechuun hojiirra oolchuutu community hawaasa far from development hawaasa la preserve baay'ee guddina irraa boodatti hafaa fi isolate culture or practice of museum isolate cultural practice in the museum keessa jechuudha culture isaanii warran kee takaamoo duubatti hafaa isaan kana irratti xiyyeeffachaa ture jechuudha. Rather anthropologist amma moogin duty jechuudha dirqama isaanii to support those community la hawaasa san keessa maaliif hawaasa muuziyeemii keessa waan san hin qabne jechuudha meeshaan takaamoo xiyyeeffannaan isaa yeroo sanitti jechuudha hawaasa aadaa isaanii hawaasa sosochii hawaasaa yeroo sanii jechuudha qopheeffata waan san jechuudha aadaa keessa muuziyeemii takaamoo kabadu warra godhaa ture jechuudha. Kan maal fakkeenyaaf yoo aadaa fudhanne amma aadaa muuziyeemiilee garaagaraa jira galmaa fakkeenyaaf galmaa aadaa Oromoo fa'aa jira wantoota fakkeenya kana fudhate warra hawaasa waan akkanaa kan galmaa aadaa Oromoo akka minyaanni shawaa jira kan Wallagga kan Gujii kan aadaan uffannaa wantoota garaagaraa keessa muuziyeemii qaban jechuudha warra muuziyeemii kanaan qabne jechuudha far from development isaan irratti xiyyeeffachaa ture akka isaan of danda'anii muuziyeemiin isaanii wanti isaan kan duraan banne isaan san gargaaraa yaada wanti godhaa ture. Amma immoo raazer maal godhaa ture amma immoo maal godhu duutiin isaa maal support those community hawaasa sana jechuudha diingii garee
jechuudha amma anthropologistoonni yeroo ammaa capacity to what empower themselves to development of process akkamitti waa'ee mataa isaanii development akka tursiifachuu danda'an irra support godhaatu jechuudha as a people of the initiative instead of impose policy and idea hawaasa sanii irratti policy fi ideadhaan akkamitti waan san hojii of tursiisan waa'ee people initiative instead jechuudha initiative irratti kaka'umsa irratti xiyyeef policy fi idea yaada kan gosan akka waan san instead of policy and idea it is focused on what initiative of that people to protect our heritage isaanii garagara ka isaan protect godhan kan tursiifa godhan kaniif support godhaa ture godhanii jechuudha amma jechuudha relationship between anthropology and other discipline similar with other social science sociology amala akkatuma subject moota biro kana jechuun amma relationship hariiroo jidduu anthropology fi disciplinota kammoo subjective illee biraa jechuun jidduu jirtu anthropology mee eenyu fa'aa hojii walitti dhufeenya similar hariiroo qaba saayinsii fakkeenya sociology fa'aa psychology fa'aa political science fa'aa economic fi history laa hojiillee anthropology wal dhufeenya ni qaba jechuun greatly what overlaps with what those discipline study of human society esarratti walitti dhufeenya qaban waan overlap was what on human society why dhala namaa irratti wanti xiyyeeffata waan ta'eef inni different from other social science humanity by what different from other social science the humanity by it is what broad scope dhaan illee garaagarummaa qaba jechuudha fakkeenya anthropology study of mankind of entirely baay'ee entirely jechuun keessa bu'ee broadly yookaan detailidhaan kan waa'ee dhala shanyii dhala namaa mankind dhala namaa kan qoratu jechuudha anthropology isaan caala jechuudha waan addeessa godhan malee unique of approach illee qaba jechuudha approach unique ta'e qaba jechuudha adda ta'e anthropology study analyze human way of what holistically comparatively relativistic manner idaan karaa relativistic manner karaa comparatively yookaan historically bifa kanaan baay'ee waan qoratu waan irraan kan caala bifa maaliiti unique approach idhaa jechuudha perspective illee ni qorata fundamentally what empirical numerical ideological bifa kanaan illee baay'ee qorata jechuudha method of research idhaan illee yookaan extended field work deemtee bakka san hawaasan hojii jiraachuudhaan initiative of knowledge study of the society waa'ee hawaasanii akkamitti kan qorata unit of analysis idhaan illee baay'ee unique jechuudha wanni addeessa taa'ee jechuudha anthropology ammoo similar ammoo gin wanta walitti dhufeenya qaban dhala namaarra sociology dhaan psychology dhaan political science dhaan economy dhaan so history dhaan gin isaan kanarraa jechuudha overlap discipline isaa maali study of what focus on what human society different from other social science humanity by it is what broad scope unique approach perspective method of research unit of analysis idhaan jechuudha contribution of anthropology may mal contribute godhe jechuudha hawaasa yeroo ammaa kana jechuudha anthropology establish what for itself for task of examining all aspect of humanity or period of time and all part of the globe and it is contribution what immense by studying what anthropology following benefit of anthropological perspective anthropological perspective of written emphasize on what comparative study of culture should be lead to what conclude that culture is one way of living la kuno mal vide akkamii ilaalama wantoota establish itself task of examine all aspect of humanity of all period of time for all part of the globe la baay'ee salphaadha jechuudha bifaan baay'ee nama salphaa ta'een jira jechuudha inni wanni isaan contribution godhan hawaasa kanaaf humanity study godhan makaneessa godhan all part in different part of globe in what in different society in different language wantoota examine godhaa turan jechuudha all part of time yeroo hundee jechuudha past present future illee jechuudha kaniif jechuudha study hawaasa waa'ee hawaasa tokko establishment hundeessanii kaniif qoratu jechuudha fakkeenya tokko fudhannee anthropological perspective fakkeenya culture yoo fudhannee akkamii jedhee hiikee aadaa jechuun jedhee kan hiikala just way of life akkaataa waan tokko jiraatu among money found in the world la
Lagarte, and that is representing one way of among many possible way to adapt the particular environmental condition. Environment takamo adapt the community culture environment adapt the garagara ka accept go denda jijiru denda community adan to ko adana no bratra garagaruma kan jiru waye fakkenyi to kana fulote masradimi waye sanirati baye definition go de just one way of life among many found is the world jadi kejo amma kayaknya contribution itu anthropology itu kayaknya through the process construct and compare constructing and compare we gain fuller understanding of other culture on the own ini lama fan give insight of different way of mode of what human society help to understand logic and the justification of behind the group behavior and the cultural practice and the let us now how everyday decisions are influencing other and wantoota garagara baay'ee jechuun contribution baay'ee murtaawaa ta'e kanneen buusaa jiru buusee jechuun bifa baay'ee jechuun salphaa ta'een hubachuu dandeessan bifa baay'ee salphaa ta'een akka hubachuu dandeessan ethnocentrism faa jedhee maal jedhu dubbate believe that amanamu jechuun believe how akka hubachuu akkaataa on culture aadaan kan koo and other way of life akkaataa nani and one way of life akkaataa nuti jiraannu jechuun superior jechuun namaa ol to other culture aadaan ta'e takkaammoo akkaataan jireenya hawaasummaa jireenya guyyaa keenya akkaataa jireenya guyyaa dhala nama biraa takkaammoo culture biraa society biraa material life keenya sanii oli jedhee amanu jechuun maal jechuun maal ethnocentrism jechuun akkaataan aadaan teenya aadaa hawaasa biraatirraa keenyaa turra caala jettee amanu akkaan society hawaasa keenyaa akkaataan poolisii nuti hawaasa materiaalii nuti itti fayyadamaa jiru amma wantoota garagaraa jechuun keenya jechuun superior to other jechuun hundaa ol keenyaarra filatamaa jettee yaaduun san maal jedhama keenyaarra ol jedhamee yaadamuu takkaammoo kiyyaarra ol jedhamee yaadamuun san maal ethnocentrism jechuu dandeenya centrismidha baay'ee used to as tools for development and suggest sound and all things baay'ee bifa salphaa ta'een walii asirra laallee jirra waan ta'eef kanaaf chapter 1 asumarra kan waliin xumurru ta'a. Wanni kun yoo siniif galatee yoo wanni kun yoo gaafii qabaatan bakka kanarratti sanirratti kan jiru comment jala nu kaa'uu dandeessu ammallee akkasuma deebi'ee wanni kun nu fayyada irraa fayyadamne jireenya keenyaas irraa fayyadamaa akka irraa fayyadamu ni gargaara yoo ta'e like godhuu dandeessan nuufillee moogin bu'aa akka walirraa fayyadamaa waliis fayyadaa deemna waan ta'eef subscribe akka gootan gee keessan subscribe gootan akka baatan isin gaafanna maaliif like yoo isin gootan hiriyoota keessan bira akka irraa fayyadamaniif isaan gargaara waan ta'eef biraan gahuu dandeessu bira yoo isin like gootan namoota hedduu bira gahuu danda'a waan ta'eef like akka gootan asumaan isin gaafadha galatooma chapteritti aanu walitti deebina galatooma har'aaf asumatti dhaabna.